waan isa mudatee fi akka keessi jiruu fi waan inni barbaadu waan tokko tokkorraa akka inni nu haasa'u barbaadna guutakka. Bayaan akkasuma goonee eegalu. Yaa interview takka yaada tokko tokko uummanni haa dhaga'u. Boodarra waraanni kiyya karaa Dubaayii tokko qophaa'aadha. Nutillee naara yaa numa seenne malee waan deemaa jiru quban qabu. Sanii biyya yaa gurra isin buufna waan deemnuuf waan dhufneef hunda gurra isin buufna rakkoo takka hin qabu. Thank you. Bayaan ijoollee Dubaayii keessaatti bilbiladhu asii booda sagantaa waan takka illee siin ayyamu sochii takka illee asuma irraa cufta. Artist Muhammad baga dhuftee baga wal agarre salaamtaa fi nagaa nu gaafadhu mataan illee waan takka nu hojii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hawaasa Oromoo bal'aa. Okay, shabakaa khiyyaa gidduu kutee dhufee deebi'eetiin jiraame? Deebi'eetiin. Nagee qabna yeroo baga nagaan dhuftan welcome. Yaa baga nagaan nu artistii Oke, baga nagaan dhuftee ati baga jiraattee artisti Muhammad Adam durallee hojjaasonee turre namni dulleen isin beekaa nama tokko tokko hamma dhufe waan nuti dhufneef illee quban qabnee jira waan ta'eef artisti Muhammad Adam artisti yeroo dheeraan dura waa'ee tokkummaa, waa'ee oromummaa, waa'ee qabsoo, waa'ee bilisummaa sirbaa ture ta'uu namni hundi isin beekaa haa ta'uti immoo zamanas dhiyeenya nama sirbaa fi waan hundarraa dhaabbateedha. Jiddumattuu yeroo dheeraa akka isin hidhamaa turtanii fi dhiyeenya akka isin dhaabbatan atillee namni si beekullee dubbachaa tura waan ta'eef akkamittiin hidhamtanii eessatti hidhamtanii akkamitti baatan ka jedhu namni hundi akka dhaga'uuf yeroo takka nu ibsi. Jidduudhaan akkaawuntii warra barreessu mara dura adda baasi dabbaan akkaawuntii warra jala barreessu. Akkaawuntii takka illee akka barreessan hin ayyamne. Akkaawuntii takka illee gargaarsa illee galee akkaawuntii barreessan jennee mojjetara ni qabdaa biloog godhi nama akkaawuntii maxxansu biloog godhi. Okay gaafisi gaafannetu. Akkasani shanyitiyya jalqabumarraa qabee ani godina Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessottiin daladhee amma aanaan gumbii bordoddee jaamee irraa fottoqee ani nama ijoollummaadhaan jechuun daangaa horsiisee bulaadhaa diinaa wajjin wala'aa turree abaabuu teenyarraa qabne anilleen ittuman daladhee daa'imman abbaan kiyyaa ummaa ukaana fuudhee ilma abbaan dallawarraan darbee jechaa turanii achumaan dhukaasa qawwee odumaa dhageenyu odumaa lola dhageenyu itti guddannee gaafa qawwee fuudhumoo aadam dheeraa marga firooti hiriyoota huyya amma ni wareegamanii biyyeen irraa salphattu waliin turree haga badhaasa godina Harargee lixaa dhanyee qawwee shillimaata fudhannee deebinee lolluu takka geenye lolarra wal'aansoorra turre takkaan qubannee jechuun geerarri kiyya tokko akkam jaaseeta. Gaaddi boru badduu yoomuu gaaddi sangood du'aan borurraan oollee bakka taa'een eeggadhu harma ayyoorraa gu'ee lamuu deebi'een ol dhugaa dubbaddu har'aa ergaan du'een dubbadhu mirga koo namaa kennee roorroo namaa himadhu bilchootoo hambaa kennee hambaan abbaan eeggadhu abbaan koo kana dhalchee diina abbaan godhadhu ameesa diinni fuudhee galchee hammaan ilmadhu. Oromiyaa Finfinnee gullallee hammaan qubadhu ona taa'een gubadhu waan na gubaa hammaan gubuun qubadhu waan na gubaa hammaan gubuun qubadhu hammaan gubuun qubadhu. Jaa ayyaanni ni nana silaan haasa'u kuni yoo sirba kiyya gallaatan sirbuma kiyya keessatti ergaan guutuun deebiinis gaafiinis achi keessa jirti waan ta'eef akkasumatti guddannee yeroo sirna dabre keessa haalli Oromoon itti jirtu haaluma nuti daangaa kanaan itti jirru jirti. Namu tanarra jirata jettuun ani karaa geeraraa jalqabee geeraraan hoggaan jalqabee ergaa sirba keessattiin ergaa dabarfadhayee walgahii takka dhaqee quba baasee yoon dubbadde na uggura waan ta'eef karaa daandii sirbaatiin sirba keessatti Oromoodhaaf dhaamsa dhaamee du'uu karaa qabsoo seenee kana keessaan turee akkam taanaan dhuftee mana keenyaa nu fuute odoo karaa yaanu aduun ni dhiite ni dubbannaaf dhugaa naqaa haddooyte liqimsuudhaaf liqimsituun madooyte meeqa lubbuun mala jiru wallaaltee kumaatamaan baddee bineensi nyaate if jala badeetiin du'in jirree horsiise tiyya dhiise aadaa ormaa jabeeyse tolee nyarqoo duutee achaa cabsiise lubbuu kalee baddeen manaa nu baase faana dhawaa boolla buutii nu buuse nu hordofaa warri ergaan tun geesse
hordoffiin sanarra na dhaqqabdee galatoomaa ulfaadhaa ilmaan Oromoo Okay, gaafa ammoo galatoomii. jijjiiramni kun dhufe ani hidhaan seenee hidhaa keessaa waggaa 5 ture. Waggaa 5 ture odoon mana hin jaarratin odoon qabeenya hin horatiniin mana hidhaa seenee kiraa keessaa mana hidhaa seenee gaafaan ammoo an hidhaadhaa amma waggaa 5 fixee hidhaa bahu achi keessatti rakkoo adda addaa miidhaa adda addaa narra gahee gaafa gabba'ummaan xiyyaammoo hagaa waggaa sana achi keessa ture lafa abbaan kiyya qabu baadiyyaarraa nusa kuma 60tti gurgurtee haga waggaa 5 kana naan laalaa turte ugaan gabba ooyiruun labbire hin jirtu haati mana kiyyaa ilmaan ganda soddaatti aayyoon facaaftee kiraa keessaa deemtee meeshaan achi mana kiraa keessaa qabnu hundi ummaatiyya wajjin goojjoo simbiidhaa taniin an keessa dhiise san keessa guuramtee amma gaafaan gabboomoo simbiin san jiidee ummaatiyya sharaa dhaabbattee bakka namni cinaan ciisuu hin dandeenye ciiftii jechuudha. Ugaan gabbee bakkaan seenu wallaaleetiin bakka iyyan hafuurri keessan kunii fi hafuurrummaan qilleensa waaqaa kana gaa lubbuun deebisee meeqoottaa tokko taanaa nu hordofaa warri ergaan tun geessisan dhaloonni qubeedhaan na hordofuudhaan arraan kana hafuurri deebi'ee alhamdulillaahi gammachuu jiruun jiru lammitiyya gammachuu teessaniin qabaa tokkummaa waan bu'aa isiin nama gootu duraanii argee ammallee argaatiin jira ulfaadhaa umriin haa dheeradhaa galatoomaan ja'a hedduun isin jaaladha ilmaan Oromoodha kaniin irraa dhalan. Okay. Hawaliin dhalan. Hedduu galatoomii asmaanii gaafii biraata kasii kaasaa. Okay, galatoomii asmaanii gaafii biraata kasii kaasaa. Garuu osoo gaafii tan kaafne dura namni hundinuu fiidoo kan akka arguun barbaada. Yeroo takkaa fi gaafii ittiin dhufa osoo gara gaafii hin deemne dura fiidoo tokko isin garsiisuun barbaada. Fiidoo kana ilaallee walitti deebina yeroo takka hundi keessanuu. Fiidoon kun ni mul'ata gahee yaada yeroo takka fiidoo tan waliin haa laallu. Isii malee nama nalaaluu qabu jedhin bu'a. Yaa ummaati hidhaan jirtu ani hidhaan jiraate siitu hidhaa jira malee awwaa hidhaan jiru. Rabbii nagaumaan sitti na haa baatu yoo makiina akkanan nyaate si duubaa duutee dhage. Aybii gurguddoo guyyaa sanii jedhetti bohaadha. Amma ugaan dhufu. Maaltu danaan bahe. Ummaati yoo ni dambee jiraatu waan akkasii taatu kana qaba. Dhaloonni bineelda dalalle maatii barumsa hin qabne horsiisee bulaa waan ta'aniif aadaa wal gargaarsa Oromoon qabdu san waan hin beekneef rakkataa ture. Kunoo kana obbolee yoo rabbi isin laaffis harka seenaa yaa rabbi nasattanii ummaatii kana. Okay, fiidoo kanarratti argaa turtanii mana jireenyaa waan fakkaatu goojjoo wayii mul'achaa ture. Waan asii gaafachuu fedhu asirratti haadha manaa ijoollee uummatee ammoo bakki jiraattu akkamitti jirta amma haalli jireenya ta'e keessa jirtu asirratti akka mul'achaa turetti mana jireenyaa goojjoo xiqqoo uummaan ta'e keessa galaa jirtu waan fakkaatu mul'achaa ture. Wanni kun maalidha artist Muhammad? Sharaa fi mukuma dhiirii fi harooreessaanii walitti qaqqabattee isiin dhiiftee muka gurguddaa simbiin irraa jiidhisan nama dhaabuuf dhabdee achumattiin itti dhufee anamman tana sababa isin argachuudhaaf nitoorkii barbaachisaa isin argachuudhaaf ifaa barbaachisa waan ta'eefin keessummaan bulaa deemu jira hagumaan isin qunnamu kanaahu abbaa nu hayyame abbaa nu hayyamin yoo manni 2-3 nuti de mana biraa akkasitti kadhataadha teenyee mana namaa akkasitti isinii wajjin haasa'uu danda'emlee achi yoon taa'e hin danda'amu jechuun ummati achuma jirti achuma ummaa nagaan bultee nagaan oltee jaanii kanarra jirra maatii xiyyaa isin agarre akka facaatetti hin odeeffanne madure wiliidhaan tarkaanfii itti fuudhaa jechuudha gaafa nama kophee qabuutu deemee waan bade barbaaddata sanuu kophee jechuun kiyya beekee dandeettii jechuu kiyya malee kophee faanarraan waan qaba. Kana yaada hedduun na jira yaada hedduu nama qubatee waan fedhu dalagaani waa hedduu mana hidhaa san keessa qopheessee kaniin gatiin ba'e hojiirra oolchuu dhiisi tana duuba diigamtee walitti deebisuu hin dandeenye jechuudha. Anu lubbuun xiyya mataan kiyyaa maaliin oolee akkaan bulu na yaachisee amma gaa hafuurri deeggarsa keessan kanaan lubbuun na deebisee deeggarsuma keessan faxaraa hiraataas nyaataadhaa jiraatu jirraa jechuudha. Lammii kiyya qaalii kana malee wanni biraa takka hin jirtu. Ummaan ta'e amma saatii kana goojjoo san keessa jirti jechuudha. Achi jirtee amma bilbilee fe'amtan isin dura. Ya Allah.
waggaa meeqa hidhaa turte artisti Maamad? Waggaa shaniin ture. Waggaa shan hidhaa turte. Amma eega hidhaa baate hoo? Waggaa shaniin ture. Waggaa tokko poolis xaabiyaan ture. Saniin lakkaa'amu kanan murtaa'ee waggaa shaniin fixee kan murtaa'e waggaa torbaa fi cinaadha. Waggaa shaniin fixee jechuudha achi. Amma eega baate torban takka moo torban lama? Haalli mana hidhaa dhaabbataadha. Maal jette? Amma eega hidhaa baate torban takka moo torban lamati? Torban lama seenee amma. Eega hidhaa baate ummaa ta'e bira dhaquu jechuun ummaan ta'e keessa jirti. Atilleen waa rakkoon hedduu waan jirtuu fi maatii wajjin wal agartee qubachuu hin dandeenye. Okay, waa hedduu keessa deemnee wal dheeresine sa'aatii guddaan harkaa fuudhuu dandeessi waan ta'eef namoonni waliin beellamnee asirra dhufaa jiranillee hedduu jira. Gaafa isaan dhufan waan hedduu kaasuu dandeenya. Namoonni seenaa isa kanaa beekan biraa du'anii fi biraa qabsaawanii biyya faranjiitii fi biyya arabaa bakka adda addaa keessa jiran hedduun waan jiranii fi waan takka takka isaan irraa si dhageenya. Artisti Maamad Aadam akkaawuntii dhuunfaa keetii ni qabda amma sa'aatii kanatti? Ni qaba. Akkaawuntii dhuunfaa keetii natti himi jara keenya warri asirra jirtan nama 700 hundi keessan Oromoodha. Nama afaan kana dubbatu. Yeroo takka bira naa qabi. Isin hundi nama afaan tokko dubbatu. Inni kun artistiidha. Gama tokkoon nama guddaadha. Zabana dheeraa waa'ee qabsoo Oromootiif maatii isaa diigee nama ala ture. Osuma akkasii giruu nama qabamee hidhameedha. Wanni inni ittiin hidhame waan hannaa fi gudeeddii fi lubbuu namaa baasuutiin miti. Waa'ee qabsooti. Artistiin Oromoo hundi isaanii akkuma isin beektan qabsoodhaaf kadu'ee jira, hidhamee jira, haalaa fi waatii fi mana dhabee facee dirreera jiru qixa hin qabu. San keessaa artisti Maamad Aadam hangafa jechuun ni danda'ama. Walumaa galatti artisti Maamad Aadam ummaa isaa bakka isiin keessa galtu hundi keessan agartanii sharaadha, goojoodha. Zamana kana yeroo amma jirru kanatti namni mana faltii, mana biyyee akkasuma sharaadhaa fi muka citaarraa kadalagame keessa galu nama muraasa dhugaa dubbachuuf. Haati nama jabaa fi haati nama guddaa kana sababa qabsootti ilma sii dhabdee biyyaa bee dalagachuu fi biyyaa bee maatii gijjiiruu osoo hin taane saba gijjiiruudhaaf qabsaa waan turee fi maatiin saala kanaan facee jira. Namni 800 kaas galii jirtan hundummaan keessan warra akka reef maqaa yaamaa turre sun dhufanis ni dhufanii hanga isaan dhufanitti akkaawuntii Maamad Aadam fuunee kallattiin kan maxxansinu ta'a. Sa'aatitti akkaawuntii kana maxxansinurraa akkaawuntiin kun baay'ee kalee banamee fakkaata. Sababa kanaaf kalee banatee akkaawuntii kanarraa sumuun inni qaba jee yaadu hin qabu. Akkaawuntiin kana amma agartan waraqaarraa qaba waan ta'eef warri Khadiir Martuu jechaa jirtan Khadiir Martuu yoo dhufe kallattumaan kan galchinu ta'a hanga ammaatti hin arganne. Garuu warri ebirri qabdanis ebirri ni jira warri akkaawuntii baankii qabdanis akkaawuntii baankii waan jiruuf kallattii lachuutiin sa'aatii ammarraa kaafnee gargaarsa artistii kanaa kan itti fufnu ta'a. Akkaawuntii kee yeroo takkanaa kan